Geggeessitoonni mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kutaa lallaba Horroo Guduruu Wallaggaa 2 hidhattootaan ajjeefaman. Ajjeechaan kun torbee 2 dura raawwachuu tajaajiltoonni mana amantichaa isaan wajjin turan BBC'tti himaniiru. Geggeessitoonni amantaa kunneen ayyaana waggaa kan Maariyaam Tsiyoonii kabajuuf akka lakkoofsa Itoophiyaa 21 bara 2018 Shaamburraa Haratoo deeman yeroo deebi'an hidhattootaan qabamuu himan. Haratoon magaalaa bulchiinsa aanaa Jimmaa Gannatii yeroo taatu daandii Shaamburraa gara Finfinnee geessutti fageenya kiiloomeetira 27 irratti argamti. Ayyaana kanaaf hojii gaggeessaa kutaa lallaba Horroo Guduruu Wallaggaa ergamaa Edoom Qasiis Dhugumaa dhufaa dabalatee abbootiin amantaa, faarfattoonnii fi namootni biroos imala kana keessa turan. Kabajni ayyaana Bataskaana Maaramii Haratoo akkuma xumurameen abbootiin amantaa kunneen yeroo konkolaataa tokkoon gara magaalaa Shaambuutti deebi'aa turan hidhattootaan kan dhaabsifaman. Gaafa sana maaltu akka ta'e namni isaan waliin turee fi maqaan nageenya isaaf jecha hin dhahamne BBC'tti dubbateera. Waayilakoo maatii olaanaatu dubbise. Aanaa Jimmaa Gannatii kan jedhamtu achi kabaja ayyaana haadha keenya qulqulleetti maal ture. Chiyotoo deemuuti egaa beekameetiin hidhattoota bakka ijaanii nuti to'atamne gaafsana. Reegaa akka carraa ta'ee waaqayyoon gargaaree jalaa fiignee baane. Gaafa suma hin qabamne isin? Gaafa sana hin qabamne gaafa sana jalaatiin fiigee jalaa ba'ee boqqollootti galee. Namoota meeqa taatanii ture gaafas? Konkolaattota kan jiru namoota 20 turre. Nama 20 keessaatii dhagaa ol baasanii namoota qo'anii fudhatanii ol bahanii. Inni kaan boqqollootti faca'ee jalaa bahe namoota 10 fudhatanii bahanii isaa booda namoota ogeessaati. Isaan kaan ijoolleedha, dargaggoota faarfattootadha, daa'immootadha. Ol bahanii maqaa waaman. Maqaa tokko waamanii maqaan ijoollee sanaa keessa jiru. Isin galaa isin barbaadamtanii kan barbaadamanii warra kanadha jedhanii maqaa luba Malaaka Edoom luba Dhugumaa dhufaa hojii gaggeessaa biyya Horroo Guduruu Wallaggaa Daawwan Qanaasaa Giddiisaa kutaa lallabaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Qees Dassaalin kan jedhaman waldaa qulqullootaatti kan tajaajilan hojjetaa mootummaati. Faarfataa Baabbush kan jedhamu jira. Isaaniin fudhatanii deeman. Isaan kan fudhatanii deemanii torbee 2 of bira tursiisanii torbee 2 booda gaafa muddee bultii 3 sa'aatii 1 nama sa'aatii 1 du'aniiru jedhanii namoota amantaa deebisanii gaafa jimaata. Isaan kan immoo gaafa qidaamee sa'aatii 1 bakka du'aniiru kan jedhamuuf tormishin arganne namoonni marraati. Bilbilaanis cufaa ta'e shakkii maramnu gaafa ollaatti naannotti gaafa bilbilamu yaa'u. Jarri akka isaan wareegamanii nutti himani. Namoota 4 keessaa kan wareegame eenyu? Tokko luba Malaaka Edoom luba Dhugumaa dhufaadha. Hojii gaggeessaa biyya lallabaa. Tajaajila maatii kan ta'e Qees Dassaalin Namoomsaa kan jedhaman. Isaan kan lamaanii haa wareegame. Wareegamuu isaanii malee reeffi isaanii argamee yookaan awwaalchi isaanii irraa raawwatamne? Lakkisatoo reeffa isaanii argannee awwaalcha ta'e nutti ture. Reeffa isaanii argachuu hin dandeenye isaanii gaariidha. Odeeffannoo dhumatu himame malee qabatamaadhaan hin argine jechuudha. Reeffa isaanii hin argamne isaan du'anii gama gaggaafatamee namoota walitti hiikaniitiin namoota kana iddoo ittiin hordofaa turreetiin akka isaan du'anii akka isaan wareegaman dhaga'ame. Luba Dhugumaa dhufaa naannoo sana waan ta'aniif isaanii xiqqoo jiruuchi naannoon firija waan ta'eef isaan nuti reeffannuu kennaa jedhanii deemnaa reeffa isin ilaallu jedhaniiti ol deebisanii jira. Sa'aatii meeqa yeroon itti qabamtas suni namoota hidhattoota akkamiiti? Hidhattoota bosonaati. Naannoo sa'aatii 9. Meeshaa akkamii qabu hidhattoonni kun? Innaa sinnaafsisan haalatti sinnaafsisan natti himame. Meeshaa isaan batan meeshaa gurguddaadha. Meeshaa sana akka dhaabatu fuuldura keenya dhaabatanii nutti naanna'anii bu'aa nu jedhanii buusan. Isaa booda ol fiigaa jedhaatti iddoo daandiirra waan ta'eef isaanis egaa sodaan isaan keessa jira. Qaamni biraa immoo hiramee taa'ee eega waan ta'eef akka warra garaatti dabalamaa jedhaniiti nuuni buusanii ol fiigaa nu jedhanii egaa nuti lubbuudha waan ta'eef ol fiigne gara nu baasutti boqqolloo namne boqqolloo keessa gallee xiqqoo nuti oolle gaafa sana isaan immoo harkatti qabatanii deemanii gaafa goonuu qabnu. Sababni ajjechaa kanaa maal ta'ettanii yaaddu isin akka? Nuti sababa kan jennee tokko illee ilaaluu qabnu. Manni amantaa nagaa labsitii nuti nagaa labsinee galle guyyaa sana. Manni amantaa isa kamiifis isa kanaafis sanaafis tokkummaa labsitii nagaa labsiti malee waan biraa waan labsitu qabdu guyyaa sana mala hojii gaggeessaa biyya lallabaas eebbaa fi kadhannaatiin bahanii malee waan dubbatanii hin qabanii barakkeerratti bahanii waan godhanis hin qabani. Kutaa lallaba Horroo Guduruu Wallaggaa keessa kan hojjetanii fi nageenya isaaniif maqaa fi sagalee kiyya hin fayyadaminaa lubni jedhan bira ajjechaan kun qindaa'ee kan raawwatame malee akeeka hidhattootaan kan ta'e miti yaada jedhu qabu. Mana amantaa Ortodoksii kutaa lallaba Horroo Guduruu Wallaggaa keessa sababa Sinoodosii Oromiyaa warra deeggaruu fi warra mormu jedhuun dhibdeen garee turuu himu lubni kun. Ukkaamsuu fi ajjechaan gaggeessitoota amantaa kunneen irratti raawwatames falmiin garee lamaanii hammaatee sadarkaa kanarraan kan gahee yaada jedhu qabu. Dhaggeeffattoota keenya BBC'n dhimma kanarratti addatti waan mirkaneeffate hin qabu. Hidhattoonni badii kanaaf himataman hidhattoota waraana
bilisummaa Oromoodha. Hidhattoonni waboo mootummaan shororkeessummaan labse himannaa kana irratti waan jedhan hin qaban. Himannaawwan ajjechaa kanaan dura irratti ka'aa turanis ni waakkatu. Bulchiinsi magaalaa Shaambuu ajjeefamuu abbootii amantaa kunneeniin gaddatti dhagahame ibsa miidiyaa hawaasaa irratti baaseen ibseera. Odeessa keenya lammataan UN Eertiraan namoota adeemsa seeraa malee akka feetan hidhaa jiran kumoota hedduun lakkaa'aman akka hiiktu gaafate. UN Eertiraa keessa waliigalaan namootni 10,000 ta'an akka feeteen hidhamanii akka jiran tilmaama. Hamza Hussein. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti waajjirri mirga namoomaa Eertiraan tibba kana namoota himannaa seeraa malee waggoota 18 hidhaa turan 13 gadhiisuu jeje garuu ammallee 10,000 lakkaa'aman seeraan ala hidhaa jiraachuu ibseera. Ibsa dhimma kana ilaalchisee wiixata baaseen aangawoonni namoota adeemsa seeraa malee akka feeteen hidhaa jiran kumoota hedduun lakkaa'aman akka hiiktu gaafateera. Waajjiricha aangawoonni Eertiraa haalduree tokko malee namoota siyaasaa riifoormiin akka geggeeffamu gaafachuu isaanii hordofee bara 2001 hidhaman dabalatee kaanis akka gadhiisan waamicha dhiyeesseera. Mootummaan Eertiraa dhiyoo kanas amantoota waldaa dhorkamaa ta'ee 98 waggootaaf hidhaa turanis gadhiiseera. UN Eertiraa keessa namoota siyaasaa dureewwan amantaa gaazexeessitootaa fi barattoota dabalatee waliigalaan namoonni 10,000 ta'an akka feeteen hidhamanii akka jiran tilmaama. Waajjirri UN kun seerota idil-addunyaa kabajuu wajjin walqabatee aangawoota biyyattii waliin mari'achuuf qophii qabaachuu ibseera. Dhaabbileen mirgaaf falman haalli namoota siyaasaa hidhaa jiranii ka tilmaamuuf nama dhibuudha jechuun ibsan. Namoonni hidhaman hedduun himanni kan irratti hin banamne ta'uu ibsaniiru. Namoota siyaasaa fi gaazexeessitootaan cinatti namoonni biyyaa baqachuuf yaalanii fi tajaajila waraanaa dhiyeessan hedduun keessatti argamu. Torban darbee gaafa kamisaa mootummaan pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii dubartoota 20 dabalatee namoota 36 wabiin hidhaati gadhiiseera. Warra gadhiifaman keessaa baay'een isaanii mana hidhaa Saariwaa jedhamu keessatti waggoota 5 oliif osoo himanni idilee irratti hin banamin mana murtiittis osoo hin dhiyaatin turaniiru. Dabalataan maddeen akka jedhanitti namoonni hidhaa turan biroo 17 jimaata darbe akka bahan taasifamaniiru. Torban lama duraa immoo dubartoota 16 dabalatee namoota 26 murtii malee waggoota 3 hidhaman gadhiifamaniiru. Kanaan duras namoota 19 mana hidhaa Kaaren jedhamu keessaa gadhiifamuu maddeen ka ibsan yoo ta'u isaan keessaa 3 dubartoota turan. Mootummaan Eertiraa sababa amantaa isaaniif namoota waggootaaf mana hidhaa tursiise maaliif akka gadhiise kan hin beekamne yoo ta'u gadhiifamuu namoota hidhaa turan kana ilaalchisee ifatti wanti jedhes hin jiru. Ameerikaa Doonaald Tiraamp himannaa maqaballeessii doolaara biliyoona 5 adabsiisu BBC irratti bane. Pireezidaantichi himannaa kana kan bane dookumentarii BBC Paanaroomaa irratti haasaan amajjii 2021 dhageessise akka itti gulaalame ilaalchiseeti odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa aanuttan darbaa torbee darbe keessa miseensummaa paartii koongireesii federaalawaa Oromoo keessaa bahuu isaanii kan beeksisan miseensi buleessi dhaabichaa obbo Dastaa Dinqaa paartii siyaasaa haaraa hundeessaa jiraachuu BBCtti himaniiru. Garaagarummaan ilaalcha siyaasaa isaanii fi dhaaba isaanii duraanii KFO gidduu jiru dhaabicha gadhiisuuf sababa akka ta'es himaniiru. Waa'ee murtee kanaa fi dhaaba haaraa hundeessuu irratti Habtaamuu Xubabuu waliin turtii taasisaniiru. Sababiin gadhiisuu mirguma kootti fayyadamuu fi lammiin tokko miseensa dhaabata paartii siyaasaa tokko ta'uu ni danda'a. Akkasumas immoo keessa bahuudhaafis mirga waan qabuu fi mirguma koo sanatti fayyadamee san gadhiise jechuu kooti. Meetarii siyaasuma keessaa bahuudhaaf fedhii qabdanirraa kan ka'e immoo yookaan haala dhaaba keessan duraanii KFO keessa jiruun kan wal qabatu immoo maali? Yeroo jijjiiramaa sana bara 2010 yeroon mana hidhaarraa siyaasni kun kan fooyya'u yoo ta'e siyaasa keessaan baha jedhee murteeffadheen ture. Yeroon mana hidhaarraa bahu garuu haalli dhani eegasuni haala burjaadii haala sarara hin qabne waan tureef lakki keessumatuu naa wayya jedhee murteeffadhe. Ergasiis egaa ilaalchi dhani siyaasa irratti qabu kan namoota kaanirraa adda waan ta'e natti mul'ate. Jirraan dhufeera furmaan siyaasaa biyya kanaaf hin dhufa jedhaan jedhu kana namni hedduun abdatanii turani. Ani garuu yeruma sana iyyuu haalli qabeessa isaa fi haalli jijjiirama dhufe sana simachuu fi qabachuu irratti haalli ture waan na gammachiifnee fi quufaa hin turre. Kanaaf siyaasa keessa turuudhaaf immoo murteesse jechuudha. Kanaafuu siyaasa keessaa hin bahu garuu
namoota wajjin haalli ilaalcha siyaasaa keenya. Kana jechuun warra KFO keessa waliin turtan jechuudha. Warra KFO faana wajjin turres ittisi waan akkasiifuma jira. Fakkeenyaaf nama filannoo 2000 filannoo marsaa jaaffaa keessaa KFO'n fe'umsaa fa'a amma fakkeenyaaf akka nama dhuunfaatti itti gammadaa hin turre maaliif filannoo keessa kanaan dura galaa turre yeroo galaa turre faayidaa argannes miidhaa nurra gahes argaan ture teessoo illee yoo dhabne aangoo illee yoo dhabne illee dhibiddee siyaasaa rakkinoota siyaasaa biyya kana keessatti jiran uummata keenyatti hawaasa addunyaatti warruma wajjin wal dorgomnutti illee himuudhaaf carraa argina. Tokko kana lammaffaa immoo teessoo dhumtis immoo akka carraa ta'e kan argamu yoo ta'e sagalee uummataa yoo xinnaata achi keessa taa'anii sagalee uummataa rakkina uummataa bakka adda addaatti argamu aangoo bakka uummatumaatiin lammaffaa immuniitii waltajjiisuu namaa kennutti fayyadamanii akka Oromiyaattis haa ta'u akka biyyaatti dubbachuudhaanii akka fooyya'uus yaada kennuudhaanii dhiibbaa gochuun hin danda'ama jechuudha yoo walloo keessa galan. Akkasitti fudhadha siyaasa hiikoo siyaasaa keessattuu hiikoo siyaasaa karaa nagaa. Tarii garuu obbo Dastaa KFO'n filannoo marsaa jaaffaarraa dhiibamnee baane malee fedhii filannoo irratti hirmaachuu dhabneeti miti waan jedhu kaasaa ture. Kana irratti isin waliin galtan jechuudha dhiibamnee baane isa jedhu irratti. Inni gaafsiin qabu. Guyyaa tokko otoo dhiibamee namni hin beeknu. Bara tokkoyyuu otoo dhiibamee namni hin beeknu. Filannoo 2007 duula filannootiif yeroo baanutti waan hedduun irra gaheera anamsaa gora jechuudha. Dhiibbaan jiru waan haalamuu miti qofa otoo hin ta'in damdamachuun iyyuu kan nama rakkisudha. Haa ta'uuti egaa gaafa qabsootti galtu hunduma isaa bahachuuf waan ta'eef. Ani fakkeenyaaf ani yeroo sana yeroo qilintoo manniidhaa qilintoo gubatee ani nageessanii zuwaayitti reebame har'a amarratti dhukkuba isaatiin hin jira jechuudha. Dhiibbaan jiraachuu isaarratti waliin galaa jechuudha. Haa ta'uuti isuma keessa filannoo akkuma duriittu filannootti galuuni faayidaa siyaasaa qaba isa jedhuun qaba jechuu kooti. Hayyee mee tarii isin odeeffannoon kun erga miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifame booda isinis inuma ilaaltu jedhee yaada namoonni yaada garaagaraa yeroo kennan yeroo barreessan mul'ata obbo Dastaan dhaaba biraatti makamuu danda'u kan jedhu kunneen immoo paartii biyya bulchaa jirutti makamuu danda'u kan jedhus namoonni yaada kaasanii jiru wanta akkasii jira. Paartii biyya bulchuutti isa jedhamuuf ani erga adda waa'uurraa kaasee yeroo dheeraadhaaf ani gaafatamaa turedha. Ibin hojii mootummaa keessa jijjiirama kana keessas hojii mootummaa keessas akka galu fedhiin karaa mootummaatiin akka jiru karaa adda addaatiin hubadhee jira. Garuu ani fedhii koomitii biyya tokkos yaadee hin beeku garuu namoota na fakkaatan wajjin